Gudiidhuma dhagaa deemna faamilii. Egaa keessattuu dhugaa rabbi dubbachuu fi kara Duubaay kanaa jechuudha. Wanna aaraa dhugaa rabbi waan bakka ibsuudhaaf namatti ulfaata jechuudha. Kan Duubaay kana keessa bahu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan waan ajaa'ibaatu mul'ata jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanatti waan ajaa'ibaa jechuudha. Keessattuu karaa tiiktookii kanaani waanuma ajaa'ibaati jechuudha. Egaa ajandaa har'aa fi kaleessa jechuudha. Kaleessan arganii micayyoo kanaa jechuudha. Micayyoo Salaaleeti. Shawaa Salaalee jechuudha. Salaalee garba gurraacha jechaa jirti jechaadha micayyoon kuni. Egaa akkuma shamarran keenya kan dura gaafin kana ta'e dhugaa rabbi gaafa biyyaa baanu hojjetachuudhaaf. Biyyaa baane malee heerumuudhaaf biyyaa baane garuu maali biyyatti yoo heeruman hin ta'u immoo dhugaa rabbiin kan na ajaa'ibetu kanaan akka gizee hunda kan natti dhufaa sammuu kiyyatti hojjechuu biyyaa baane miti yoo hojjenne maal ta'a? Hojjenne maal ta'a? Waggaa lamaan keenya tana waggaa lama guyyaa lama waggaa lamaan kana jabaanneetuma yoo hojjenne maal ta'a? Waggaa lama fakkeenyaaf kontiraanni waggaa lama warroonni kontiraata ta'an kontiraata waggaa lama. Immoo warroonni biiroo immoo hojjetanii biiroo deebi'anii mana qajarachuu irra hin danda'u jechuudha. Manni sun yoo ta'uu fi baate jechaadha. Kana wayya malee warroonni haala jiraatanii fakkeenya falaa ta'anii tiiktookii kanarratti uffata garaagaraa jireenya feekii jiraachaa jiru isaan shamarran keenya maal taasisan mana madaamin teechanii maaliif dhugaa rabbii dhugaa dubbachuun micayyoo kana argee baay'ee tokko dhugaa diskrooliin gochaa ture garuu viidiyoo irratti hojjechuu hin barbaanne kaleechan argee garuu amma dirqama ta'e jechaadha nan hojjedha maaliif keessattuu warroonni gara biyya harabaa dhufaa jirtanii jechaadha faayidaa guddaa qaba dhugaa rabbii irraa barachuu qabdu jechuudha. Micayyoon kun amma erga dhuftee waggaa lama gidduutti daa'ima akka isheen argattellee nama ajaa'iba. Egaa akkuma jette isheen Salaalee abbaan manaa ishee immoo Harsiidha jette. Harsiidha Duubaay kana keessatti wal fuudhanii jechuudha. Haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii wajjiniin ani hundoonni nama dhiba dhugaa rabbi waggaa lama gidduutti daa'ima kana argattee jechaadha. Amma gateetu badee jechaadha. Gateetu badee isheen daa'ima kana erga godhatanii gatee badee jira lamee haraasii kana aduu akkanatti nama gubu kana keessa haraasii kana baatee teessu jechuudha. Dhugaa rabbi ofii ishiitiyyuu dhugaa nafsuma keessa jira kun lafeetti baatee jirti. Aduu akkanatti ani daa'imni sunu akkatti kuni dhugaa waan barumsa nama hundaaf ta'aadha jedhee tana yaada dhugaa rabbi. Aduun akkanatti nama laaffisa dhugaa. Akka malee ba'aa jira jechuudha aduun keessattuu oduu kana keessa daa'imti akka teessee damdamantan daa'imaatu na ajaa'ibe. Baay'ee ulfaata dhugaa rabbi baay'ee ulfaachaa jira jechuudha jireenyi. Duuba kana keessatti jechaadha. Dhuunfaa ofiitu namni rakkachaa jira mal daa'ima faana miti ofumaaf jireenya dhuunfaa ofiitu baay'ee rakkachaa jira. Duuba kana bichaa miti biyyoon hundumtuu jechuudha biyya hunda biyyoota arabaa garaagaraa rakkachaa jiru jechuudha ijoolleen mana kiraa kaffalanii. Qallaba of danda'anii uffanni hin jira nyaanni hin jira waan meeqa of danda'u manni madaamii warqiidha. Bishaantu dhumeen jettu minaantu dhumeen jettu saamunaan dhume manni kiraan irra ga'een jettan hin jettanii mateechu jechuudha. Hin jettaniituma kan isinitti dhufee nyaachuu kan dhabde dhiisu kalaas. Kana immoo gadi ba'anii kun akkana ta'u jechuudha. Gadi ba'anii amma kaasheen baatee heerumtee jechuudha waggaa lama gidduutti heerumtee. Daa'ima kanas argattee amma immoo gatee badee jechaadha. Jireenyi mutulfaannaan gatee badee kan maalaa godhure. Kanaafuu of eeggannoo godhame keessattuu warroonni gana biyyarraa dhuftan keessattuu immoo warroonni ba'uudha qophoofsanii jirtanii jechaadha. Baanee bannaa kottuu hojiin achi jira hojiin tokkollee hin jiru mana madaamii jira hojiin tokkollee hin jiru ta'a isin warra kottuu isin jedhanii gooddeenyeessa keessan alas waamanii nageenyaaf isin hojii keessan hojjetadha. Yoo immoo isinii ta'uu baate. Biiroo yookaan imbaasiirraa dhufta sandaqaati mana qajaradhaa. Dirqama miti kontiraata madaamiin tarii madaamiin yoo farramuu fi baatte hanga mana sadiitti jijjiirrachuu dandeessu. Warri kaampaaniirraa dhuftan warri biiroorraa dhuftan waggaa lama gidduutti mana sadii sin eeyyamamaadha. Hanga mana sadiitti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu akkanatti illee jijjiirrachuudha malee immoo kanumarra immoo obsaniituma immoo mana san waggaa lamaa san kontiraata ofii fixachuudha kontiraata ta'e jechuudha. Madaamiin isin hojjisiistee jechuudha waraqata obsaniituma waggaa lamaan fixachuudha jechuudha. Yoo ta'uu baate immoo biirootti deebi'uudha malee kanatti baatanii kun akkanatti kanaan saaxilamtu jechuudha. Kanaaf akkasaan isiniin jedhaanii gama kiyyaan dhugaa rabbii
Amma warroonni ala ba'anii akkuma dur warroonni ala ba'anii kun akkana godhanii immoo tiktooki kanarraa fa'aa isaan mana uffataa deemanii uffata miidha qajeerataniitu waan jedhu malee kan isaanii miti jireenya feekidhaan yaadumaa jechuudha. Isin immoo alattis kan isin waaman waan gaariidhaaf miti. Akkuma jedhe mana madaamitti maallaqa kee hin qosatta waan barbaade maatii kee gargaaruu dandeessi. Garuu alatti ofuu akkuma jedhe ofuu dadhabaa. Amma ijoolleen ala hojjetan kun otoo mataan dhukkubee waan mana yaala ittiin dhaqan hin qaban. Hin qabanii jechuudha ija fidu. Maali katuu bishaan taayilaanii takkitti meeqaarra biyya kana keessatti manni kiraan meeqa kanaafuu faamilii jechuudha warroonni chaanala kana laalaa jirtanii sabiskiraabii naaf godhaa laayikii naaf godhaa sheerii naaf godhaame dhumarraa sheerii naaf godhaa sinin jedha faamilii kana jechuu barbaadu gaa dubbachuuf viidiyoo kana argee tanan baay'ee tokkoon gaddee jira akka nama tokkootti waaqa waan nama jedhu wallaalee jechuudha waaqa. Nama gaddisiisas gisee tokko nama aarsatu gaa rabbi kana garuu harkumaan of goote ishiin otoo mana madaa miti ba'uu baatte otoo immoo ta'uu fi didee ta'uu fi hoddee jechuudha mana qajarattee wayyuu akkasii wayya dhugaa rabbi kun amma inni gatee akka deemera ishiitu daa'ima faana aduu kana keessa rakkachaa jira jechuudha. Sanuu biyya hormaatti otoo biyya ta'e irree haa ta'u otoo biyya ta'e amma tokko haa ta'u. Maatii ishee otoo baatti firoonni ishee gargaaru immoo tarii warra isaatti riggeessuu dandeechi daa'ima kana warra isaa yoo beekte jechuudha. Kun immoo biyya hormaatti namuma argee viidiyoo waraabesaniifu harkisaa fayyaa nagaa argatu jedhe namuma argisan. Gaarabbi amma tokko firmaata hin taa'aaf jechuudha. Maaliif uummanni kunis yoo gargaares inni sijaaratti gatee hin galu fudhateetuma gala. Alatti irraa gatee galu natti fakkaatu. Baguma argeen jedha namni sun illee dhugaa. Kanaafuu mee karoora goradhaa shamarran teenya karoora goradhaame mana madaamitii baataniin badina. Osinii ta'uu baate karaa dhibsee deebi'a. Inni dallaalaadhaan irree hin dhufina. Fakkeenyaaf keessattuu amma kara Suudirraa gara biyya kanaa Joordaanirraa gara biyya kanaa kunoo akka nafsin saaxilaa jechuudha. Amma tarii yookaan micayyoo kana manni ta'uu fi dideeti akka carraa baatee mucaan kana wal arganiitu akka ta'uun oolu. Akkas ta'uun oolu jechuudha. Maaliif bakka dhaqxus hin qabdu waan ta'eef amma maal godhu kana Joordaan irraa fiduu Beerut irraa fiduu Suud irraa fiduu echa geessu mana ijaazatti geechanii gatu. Mana ijaazatti hoggana immoo gaafa mana ijaazaa sanii hojii argatanii jechuudha. Meeqa irraa fudhatu birrii 200 birrii 300 irraa fudhatu. Diraama 200 diraama 300 irraa fudhatani. Dhaga'ee tanan jiraachuu waan akkana isaan waan nuun galchanii jechuudha. Isaanoo kadhaa gana imbaasii kadhatanii nama manaa fi dhugaa rabbi argeen jira lakkoofsa namni narraa fudhate nama Itoophiyaa irraa fidanii bakka itti geessan dhabanii na gaafatanii lakkoofsan imbaasii kiyyaa kennee fi beeka jechuudha. Dhugaa rabbi isuma dhugaati kennee beeka jechuudha lakkoofsa. Maal godhu mucaan fide namarraa akka nama 5 hojjaa Itoophiyaa inni fide biyya kana fidanii nama iqaama irraa hojjetu dhaban. Iqaama irraa hojjetu dhabnaani akka carraa ta'ee na gaafannaan goddanyaa kiyya kana naannoo kan jirti. Innaan lakkoofsan baasii keetiin nuu kennan jedhanii kenneefin ani baasiin kee mucayyootti bilbilanii gaafatanii jechuudha. Baasii sun hojjetaniif ta'e hojjenneef ta'e garuu an addaan hin baafne finnaa jedhanii as fideeti bakka itti godhu dhabee jechuudha. Mana ijaazatti galchan. Kanaafuu akkasiin godhu isin yoo dhuftan hin baasirraan kottaa. Yookaan karaa seera qabeessaan kottaa malee kun akkanatti hin miidhamtu jechuudha yoo baatan illee. Warroonni Suudirraa, Beeruutirraa, Joordaan irraa dhuftan irraa of eeggannoo godhaa. Dhugaa dubbachuuf kun akkanaa jechuudha. Isaan si fidanii birrii isaanii gaafa dhuftan sanii abaaboo isinii fidanii tiiktookiidhumaaf fooloo isaanii ittiin guddifachuudhaaf abaaboo geechanii shaanxaa lafarra oofanii deemu jechuudha. Garuu fooloo nu barbaacha of agarsiisumaa jecha gaafa fidanii jecha godhu saayii tokkoon booda karaa ijaazatti geessanii mana ijaazatti gatanii biraa deemu jechuudha. Akka barbaadan achitti si godhanii jechuusi biraa deemu. Kun akkana taata jechuudha. Kanaafuu shamarran keenya waan hundaaf of eeggannoo godha. Baataniin badina akkuma isin jedhe mana jirta san obsaa ta'a. Waan na fe'aa ta'u obsaatuma ta'a. Waggaan 2 amma mishiin waggaan 2 guyyaa 2 akkasa isin jedhanii faamilii shamarran keenya akkasa isin jedha baataniin badina. Warra tiiktook immoo goddanyaa keessan alatti itti waan turre hin deemina. Akkuma oosni tolu baate akkuma jedhe mana qajaradha. Mana qajarachuu fakkeenya deemtee akkuma jedhe waggaa 2 keessatti mana 3 qajarachuu hin dandeessa waan ta'eef. Kanaafuu ani akkasa isin jedha gama kootiin malee kunoo akkana taate akkana ta'u jechuudha. Uumasaa akkana ta'a.
Egaa gabaabumatti dhaamsi koo guddaan jechuudha hin baay'inaa bakka hojjettanii hin baay'inaa sinin jedha. Dhugaa rabbii wanna feesoo ta'e hin baay'inaa sinin jedha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan walitti deebinutti nagaan naaf tura.